Shamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Boonee Shawuu jalatti argamtan nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Isiniin jecha biddeena tolchaa jira jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii biddeenan tolchaa jira. Yeroo jalqabaaf osoo hin taane duraan biddeena tolcheera jechuudha. Al sadii wayii tolchee naaf hin taane jechuudha. Ija hin qabu, waan tokko hin qabu, hin bareedu ture jechuudha. Haa ta'u malee namatu natti hime jechuudha. Kana haala itti biddeena tolchuu kana namatu natti hime jechuudha. Kanaaf akkuma namni sun natti himetti jechuudha. Har'a haala kana fakkaatuun hojjedhee iji isaallee baay'ee tokko bareedu jechuudha. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti anuma faana turaa isiniin jedha. Waa hundaafuu waanuma ilaalaan isiniin jedha. Baazawee biddeena beekee sin tolchuu kaameeraa harkaan qabaa waanaan hojjedheef jechuudha. Iji isaallee dhugaa siraatan ba'aa jira jechuudha. Garuu nan fufurdisaan jira. Kun akkuma isin argaa jirtan jechuudha. Iji isaallee siraatan ba'aa jira jechuudha. Asitti immoo akkuma argaa jirtan jechuudha. Baay'ee isaa kaameeraan naaf hin mul'anne malee jechuudha. Jalqaba irra baasee jechuudha kana. Kunoo haala kana fakkaatuun jechuudha. Hojjetaa tan jira. Maaliif inni xiqqeessee hojjettan jechuudha. Waanan itti qadaadu hin qabu jechuudha. Qadaada biredistii itti qadaada jechuudha. Qadaadni biredistii immoo baay'ee tokko xiqqaadha jechuudha. Muma biddeena kanaati waan ta'eef kanaafin guutee tolchuu dhiise jechuudha. Egaa baay'ee tokko rakkina biyya kun akkuma isin argaa jirtan akkanatti tolchaa jira jechuudha. Maaliifini yoo sarara kanatti guute jechuudha waan itti qadaadu hin qabu jechuudha. Jalqaba irratti tirii pilaastikii tokkotti qadaadeen tiriin na jalaa gubate jechuudha. Ani pilaastikii ta'uusaa hin barre akka tasaa kana guutuu waan cufeef itti qadaade jechuudha. Tirichiyyuu kan gubatee hin dhumin jechuudha. Waaqayyotu na baaseen isiniin jedha. Maaliifini abidda qannaseetiin jira jechuudha. Kaameeraa qabaa waadaan gochaa jiru dooyya. Yaa hojii jaarsa maaliin na wajjin nyaata numatu nyaata waan ta'eef kaameeraa qabaa waanan jiruuf akkanatti harkaa lulummuxaa jira jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kana dura kan inni hojjedhe tokkoyyuu ija jedhamu hin qabu jechuudha. Kuni namatu natti hime jechuudha. Haala ittiin bukeessu akkasuma haala ittiin hojjedhu jechuudha. Duraanii duqeetiidhuma noormaali jechuudha. Fidee irshoo fi bishaan ho'aadhaan bukeessee ture jechuudha. Al sadii wayii hojjedhu fi kooti jechuudha. Haa ta'u malee ija naa baasuu dide jechuudha. Baay'ee tokko na jibbisiisee midhaan hin gatuuf hin nyaadhe jechuudha. Haa ta'u malee kan ammoo akkatti hojjedhe akkatti na hojjedhu jechuudha. Namatu natti hime jechuudha. Mana namaa jalatti namni natti hime haaluma namni sun jedheenini kun dhugaa ija baasaa jira jechuudha. Ijallee hin qaba. Haaluma namni sun natti himeen hojjedhe bukeesse jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya xumureetiin jira jechuudha. Kun haaluma kana fakkaatuun baay'ee tokko hojjedhe jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii akka xiqqoo qabbanaa'uuf jechuudha. Feestaalii jala buusee akkanatti lafa irra godhee jira jechuudha. Maaliifin yoon akkanatti fakkeenyaaf fuudhee ho'aasaa firiijii keessa kan hin kaa'u ta'ee wal qabata waan ta'eef feestaalii jala buuseen amma inni qorrutti haala kana fakkaatuun qabbaneessaa jira jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa rabbii baay'ee tokko nama marara jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtan kana fakkaata dugda duubni isaa. Fuuldurri isaa immoo akkuma isin argaa jirtan jechuudha. Baay'ee kaameeraa bilbila kiyyaa ta'u baay'ee natti mul'ataatii hin jiru jechuudha. Kun haala kana fakkaatuun jechuudha. Hedduu tokko namatti tole jechuudha haala kana fakkaatuun.
tolcheetiin jira jechuudha. Hundi isaa jechuudha. Ijji isaa baay'ee tokko nama mararaa, baay'ee tokko das nama jedha. Akkasumallee dugda duubni isaa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu namatti tola jechuudha. Maaliifini ani kanin akkanatti xixiqqeesseef jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya waanan itti gombisu qadaada hin qabu jechuudha. Kanaafuu haala kana fakkaatun jechuudha. Asitti kun akkuma argaa jirtanii lafa goggogaa irra kaayeen jiru peestaala jechuudha. Xiqqoo nan taazabinaa isiniin jedha. Haa ta'u malee ani nama natti hime jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kana dura hojjedheetiin jira jechuudha. Giza 3 wayii hojjedhe. Giza 3 wayii hojjedhe jechuudha. Naaf ija baasuu dide jechuudha. Biddeena nan dharra'e baay'ee tokko dharra'e. Yaaduma kiyya keessatti qoyi duqeetiin daabboo irraa hojjetamu kun akkamitti biddeena hin taane jedhee yaali jechuudha. Gaafii yaalutti akkuma jalqaba irratti isinitti hime bishaan ho'adhaa fi akkasuma irshoo afaan arabiffaatiin kamiiree jedhama natti fakkaata. Irshoodhaan hojjedhe jechuudha. Isumaan bukeessee fidee qal'isee naan tolchuu waa tokkitti ija hin qabu jechuudha. Achi midhaanuma hin gatan isa jedhamuuf nyaadhe jechuudha. Haa ta'u malee kana akkaataa isaa akkaataatti hojjetamu hunduma isaa namatu natti hime jechuudha. Akkuma namni sun immoo natti himette jechuudha. Jalqaba daakumaan kanaan dura hojjedheedha kun jechuudha. Garuu akkaataa hojii isaatiin namni natti hime jechuudha. Ilaamee ilaalaa dhugaa rabbii waan nama ajaa'ibu ijji isaa hedduu tokko namatti tole jechuudha. Yeroon kaameeraatti bute yeroon kaameeraa irraa bute garuu ija hin qabu fakkaata. Garuu ijji isaa laala baay'ee tokko das nama jedha jechuudha. Garuu jalqaba irratti daakuu ammasuu qabda naan jedhan jechuudha. Kana kan natti hime dhugaa dubbachuuf naatodha jechuudha. Mana namaa jalatti natti himte waa'ee biddeena irratti kaasne jechuudha. Mana namaa jalatti natti himte. Haa ta'u malee daakuu ammasuu qabda. Daakuu erga ammaste bukeessitaa naan jettee jechuudha natti himte jechuudha. Akkuma ishiin natti himtettiin jechuudha. Fidee daakicha ammasee bukeesse jechuudha. Bukeessee garuu guyyaa lama kaleessan bukeesse jechuudha. Kaleessa bukeesse kaleessa jimaata waan ta'eef har'a sanbata waan ta'eef kunoo har'a galgalan tolche jechuudha. Kaleessa guyyaa bukeesse jechuudha. Hedduu tokko dhugaa baay'ee tokko namatti tole jechuudha. Gaafa namatti dhiyaattu gaafa nama waliin haasoftu namarraa waa hedduu barta jechuudha dhugaa dubbachuudha fi yeroo baay'ee yeroo ijoolleen viidiyoo irratti biddeena bakka hojjetanii mul'isanii baay'ee tokko dhugaa dubbachuudha fi akkamumatti hojjetu laata maalootoon hojjetadhee nyaadhee minaamini jechaan ture jechuudha keessa kootti. Maaliif anis garuu hojjedhee naaf hin taane maaliif naaf ta'uu dideetuma bakka ijoolleen akkanatti hojjetu garuu akkamumatti bakka isaanii fakkaate ta'a. Anaaf immoo maaliif ta'uu dide laata maalumaan dogoggore jechaan ture jechuudha. Dhugaadha wanti dogoggore jira eegaa daakicha hin ammasne jechuudha. Daakicha fideesuma akkuma fideen daakicha bukeesse jechuudha. Bukeesses immoo har'a bukeessin har'a tolche kan isa sana jechuudha. Garuu isa kana kaleessa bukeesse kaleessa guyyaa bukeesse kunoo har'a galgala tolche jechuudha. Sanbata har'a waan ta'eef baay'ee tokko dogoggore jechuudha. Kanaaf ija baasuu dide jechuudha. Kuni hedduu tokko kan namatti tolu baay'ee tokko kan nama das nama jedhu. Asumaan obboleetti kiyya naatoo dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee si galateeffadha. Galatoomii namatti dhiyaachuuf nama waliin dubbachuun waa hedduu nama barsiisa. Siin jedha naatoo koo hedduu naaf galatoomii siin jedha. Ishiidha kan akkanatti natti hime jechuudha. Waa'ee dhuma biddeena irratti ishiidha kan akkanatti hojjetama akkanatti hojjetadhaa nyaadhaa jettee ana qofatti illee himne viidiyoo namaa jalatti akkasitti nutti himte jechuudha. Haa ta'u har'a guyyaa har'aatti hojjedheetiin jira jechuudha. Irraa baradheetiin jira jechuudha. Irraa barachuu qofa osoo hin ta'in kana booda irraa baradhee kunoo haala kana fakkaatuun tolfadhee nyaachuu nan danda'a jechuudha. Maaliifin tolchuu nan beeka waan ta'eef hojii isaati kuni xaafii osoo ta'e hundumti keenya hojjetannee nyaachuu hin dandeenya. Kun immoo xaafii hanga hin taanetti baay'ee tokko si rakkisa. Haa ta'u malee meeshaa garaagaraa waan itti tolchitu kun waanuyyuu amma dhugaa dubbachuudha fi akkanatti kun amma kan doo'ya kun amma kuni jechuudha.
Namni kun wayini naci biddeena afur sadii taatee gurguddisanii heelee guddaa tolchanii garuu sababii waan itti gombisu dhabeef amma kana dardaree tolche jechuudha. Dhugaa nama ajaa'iba miti. Kun amma otoo dachaas tanii ammam geessi jechuudha. Kun kanuma jechuudha otoo dachaas tanii dhiifama. Garuu ani sababii waan itti gombisu hin arganneef jechuudha. Sababii sanaaf akkanatti xixiqqeessee tolchaa oole jechuudha. Eelinis illee dhugaa naa kaaste jechuudha. Akka maxa bashaati garuu diriirtuudha. Eelittiin illee guddoodha. Haa ta'u malee waan itti qadaadu kan na rakkise akkasitti xixiqqeessee hojjedhee kabajamtoota hordoftoota keenya isinis haaluma kana fakkaatuni anis baradheetuma kunuu akkanatti hojjetadhe waan ta'eef haaluma kanaan hojjetachuu jedhee abdii qaba jechuudha. Haaluma shiinnatti himteen isinitti manis waan ta'eef maaliif inni daakudhuma ibidda irratti hammaastu sana boodan bukeessitu guyyaa lamatti tolche jechuudha. Kaleessa bukeesse har'a tolche akkasumatti tolchuu hin dandeessu isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Dhugaadha nyaata biyya harabaa keessatti bakka dadhabe keessa biddeena isaaniiti jechuudha. Biddeena isaanii waan kamiinuu nyaadhe bakka baay'ee soona jibbisiisu giddiidhuma gaanduu isa jedhamu nyaadha malee baay'ee natti hin tolu jechuudha. Biddeen isaanii haa ta'u har'aan booda bareen jira waan ta'eef sirriitti tolfadhee nyaachuu nan danda'a. Madaamiin kiyya immoo duqeetii bituudhaaf of onnattee jira jechuudha. Kanaafuu isinis akkatti hojjetadhaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyyaa yoo isinitti tolee laayikii naa godhaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Nagaan Waaqayyoo isin waliin haa ta'u. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee isiniin jedha. Wanta isin hubachuu qabdan immoo viidiyoo waraabaa waanan heela irratti naqeef xiqqoo narra ilaalinaa maakuu addaan kukkutaa tolchiti jettanii narra ilaalinaa bilbila harka tokkoon qabaa itti naqaasin agarsiisee isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa nagaan Waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isin waliin haa ta'u. Baay'ee.